Huutiin yeroo jalqabaatiif Iraan irra goree Israa'eliin haleeluun isaa gabaafame. USA doonii guddicha xiyyaarota waraana baatu dabalataan baha giddu galaatti ergite. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kun oduu haala torbanii irratti qabannee kan isiniin dhiyaannedha. Oduu waliin kan isinii waliin turu Annaasur Haaruun. Yoo manni keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa nu dhaggeeffadhaa. Huutiin Iraan irra golee lolatti seenuun isaa Israa'eliif mataa bu'uu ta'uu hin oolu jechuun dubbatamaa jira. Hidhattoonni Huutii ji'oota hedduu booda yeroo jalqabaaf Israa'elitti guyyaa har'aa dhukaasan. Waraanni US Israa'elii fi Iraan gidduutti erga eegalee yeroo jalqabaaf dhukaasuu isaaniiti. Huutiin lolatti seenuun Israa'eliif mataa bu'uu dabalataa ta'uu akka hin oolle xiinxaltoonni dubbataa jiru. Israa'el Iraanii fi Hizbollaa waliin lola kallattii lamaan yeroo lolaa jirutti Huutiin dabalamuunsaa adda waraanaa dabalataa akka banu taasisaa jira. Kun immoo humni waraana Israa'el kallattii hedduutti akka dhifamu godhaa jira. Bara 2023 yeroo Hamaasii fi Israa'el gidduutti waraanni baname, Huutiin Hamaas irra goruun Israa'elitti dhukaasaa ture. Haleellaan misaa'ilii fi diroonii Huutiin Israa'el irratti geggeessu miidhaa cimaa geggeessu baatullee sochii daldala galaana diimaa irratti danqaa guddaa uumee jira. Hidhattoonni Huutii akkuma Israa'elitti misaa'ila dhukaasuu beeksisan dooniiwwan Israa'el waliin hidhata qaban galaana diimaa irratti ni haleelu. Taanaan Israa'eliif yaaddoo dabalataati. Gama biraan ammoo Iraan Hulaan Hormuz cufuu hordofee Saawud Arabiyaan boba'aa ishee galaana diimaa gabaa addunyaaf dhiyeessaa jirti. Dooniiwwan keessumaa gara Eeshiyaa deeman karaa Yaman imaluun isaanii dirqama. Huutiin haleellaa Israa'el irratti geggeessuun alatti galaana diimaa irratti haleellaa geggeessa taanaan gabaan boba'aa addunyaa caalmatti ol ka'uun waan hin oolle jedhamaa jira. Walaanni baha giddu galaa mariin akka xumuramuuf jaarsoliin araaraa Paakistaanitti wal gahuuf. Waraanni USA Israa'elii fi Iraaniin gidduutti geggeeffamaa jiru mariin furmaata akka argatuuf biyyoonni tattaaffii jaarsummaa taasisaa jiran Paakistaanitti wal gahuuf. Paakistaan ministeerota dhimma alaa Saawud Arabiyaa, Turkii fi Misrii keessummeessuun tattaaffii marii nagaa akka geggeeffamu beeksifte. Marii taasifamuuf jedhu ilaalchisee ministeerri muummee Paakistaan Shehbaaz Shariif pirezidaantii Iraan Masuud Pezeshkian waliin dubbachuu mirkaneessan. Mariin kunis borii jalqabee guyyoota lamaaf akka geggeeffamu kan ibsite yoo ta'u, magaalaa Islaambaaditti waan wal gahuuf mariin bal'aan ni geggeeffama jedhamee eegama. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan Ishaq Dar fuula X gubbaatti akka beeksisanitti naannichatti muddama haala qabbaneessuuf mariin bal'aan ni taasifama jedhan. Masriin maricha irratti akka hirmaattu mirkaneessuun ministeerri dhimma alaa ishee Islaambaaditti erguu beeksifte. Waraanni baha giddugalaa erga eegalee mariin akka geggeeffamuuf biyyoota adda dureen yaalii gochaa turan keessaa Paakistaan tokkodha. Jalqaba torban kanaa USA fi Iraan waliin dubbii karaa alkallattii geggeeffamaa akka jiru ibsitee turte. Doonaald Tiraamp gamasaan Iraan USA waliin marii geggeessaa akka jirtu ibsuun haleellaa silaa wiirtuuwwan anniisaa Iraan irratti geggeeffamuuf ture guyyaa 10f achi butuun beeksifte. Iraan garuu mariin USA waliin gochaa jiru homaatu akka hin jirreef guyyoota darban ibsaa turteetti. Gareen Fintech Investmentii maallaqa uummataa miiliyoona dhibbootaan walitti qabe gowwoomsaa raawwate jechuun himatame. Mana murtii olaanaa federaalaa keessatti dhimmichi har'a ilaalamaa jira. Abbaan alangaa akka ibsanitti gareen kun namoota hedduu irraa maallaqa guddaa walitti qabee waadaa isaanii osoo hin guutiniif hafanii jiru. Shakkamtoonni kunneen dhaabbilee garaagaraa hundeessuun yeroo gabaabaa keessatti konkolaataa elektirikii dhiyeessuu kan danda'an uummata amansiisaa turan. Beeksisni isaanii miidiyaa hawaasaa fi miidiyaa adda addaa irratti bal'inaan tamsa'ee ture. Akkasumas namoota beekamoo fayyadamuun mootummaa fi uummata biratti amanamummaa argachuu jaalaniiru. Ji'a 3 keessatti konkolaataa ni argattu jechuun waadaa galaa turan. Maallaqa walitti qabame ragaan dhiyaate akka mul'isutti namoota 1,000 ol irraa maallaqa walitti qabameera. Namni tokko hanga birrii miiliyoona 1 ol kaffaleera. Waliigala maallaqni walitti qabame birrii miiliyoona 600 ol ta'a jedhamee jira. Himata irratti dhiyaate abbaan alangaa akka jedhanitti odeeffannoo sobaa tamsaasaniiru. Namoota gowwoomsuun maallaqa isaanii dhabsiisaniiru. Tajaajila waadaa gale hin guunne kanaafis namoonni hedduun konkolaataa osoo hin argatin hafaniiru. Dhimmichi amma mana murtii keessatti ilaalamaa jira. Abbootiin seeraa akka ibsanitti kun keessa hojii gowwoomsaa maallaqa guddaa biyyattii keessatti raawwate keessaa tokko ta'uu danda'a jechuun ibsa kennanii jiru. Tigivaarraa odeeffanne. Namoonni 2 dubartii tokko irratti humnaan saalqunnamtii raawwatan. Bifa sodaachisaa ta'een meeshaalee qara qaban fayyadamuun dubartittii waan sodaachisaniif booda keessa qabamuudhaan hidhaa cimaa waggaa 10 itti murtaa'ee jira. Yakki kun kan raawwatame naannoo Tigraay godina Kibba Bahaatti aanaa Hintaaloo ganda Hiwaanee keessatti. Namoonni kunneen adoolessa 2017 akka lakkoofsa Habashaatti halkan keessaa sa'aatii 1 irratti dubartii hojii irraa gara manaatti deebi'aa turte ukkaamsanii fi manceedhaan sodaachisuudhaan
yakka humnaan saalqunnamtii irratti raawwatan. Yakkichi yeroo dheeraaf qorannoo poolisii fi murtii argachuuf turuun isaa sababni isaas namoonni kunneen yeroo yakka kana raawwatan meeshaa waraanaa qabatanii hin turre jedhameera. Yakkichi ragaa namaa fi mirkaneessaatiin erga mootummaan biratti mirkanaa'ee booda mana murtii giddugaleessa godina kibba bahaatiin guyyaa bitootessaa 2018 akka lakkoofsa Habashaatti murtiin kennameen namoonni lamaan kunneen tokkoon isaanii waggaa 10 hidhaa cimaan itti murtaa'ee jira. Tigvaa Itoophiyaarraa odeeffate. Ameerikaan doonii waraanaa xiyyaarota waraanaa fe'u dabalataan baha giddugalaatti ergite. Dooniin waraanaa xiyyaarota waraanaa fe'u USS George H.W. Bush jedhu gara baha giddugalaatti qajeeluu CBS News qondaalota USA irraa odeeffachuun nuuf gabaase. Dooniin waraanaa xiyyaarota waraanaa gosa garaagaraa baatu kun jalqaba ji'a kanarraa kaasee shaakala waraanaarra kan ture yoo ta'u yeroo ammaa dooniiwwan waraanaa USA baha giddugalaatti waraana irratti hirmaataa jiranitti dabalamuuf jedhamee jira. Dooniin kun xiyyaarota waraanaa 80 ol kan baatu yoo ta'u dooniiwwan waraanaa biroo haleellaa misaa'ilaa gaggeessaniin dabalamee kan deemudha. USA dooniiwwan waraanaa xiyyaarota waraanaa fe'an Abraham Lincoln fi Gerald Ford jedhamaniif dooniiwwan haleellaa gaggeessan biroo baha giddugalaatti erguun haleellaan Iraan irratti gaggeessaa jirti. Dooniiwwan waraanaa biroo haleellaa misaa'ilaa gaggeessan lama USS Donald Cook fi USS Mason jedhaman waraana baha giddugalaatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachuuf torban kana USA irraa ka'uun ibsamee jira. BBC irraa odeeffanne. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoowwan wayitaawaa haala yeroo irratti hundaa'e argachuuf mana keenya subscribe nu gochuun viidiyoo keenya like gochuudhaan yaada keessan karaa koomentii akka nuuf qoodan asumaan isin gaafata. Oduu waliin kan isin waliin turre Annaasir Haaruun oduu yeroo har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata.